Isuma mataa isaa naa fidaa. Jaartii dulloomanii lafa guuran tokkotu mandara tokko keessa ture. Maanguddoon kun mootii isaanii bara sana isaan bulchuuf baay'ee amanamoo turan. Mootii isaanii kanas akka lubbuu isaaniitti jaallatu turan. Guyyaa waamichi isaaniif godhamee guyyaa walga'iin masaraa mootii jirus irraa hin hafan. Garuu mandarri maanguddoon sun keessa jiraatan masaraa mootii irraa baay'ee fagoo waan tureef mana isaaniitii fi masaraa sana gidduu galaana guddaatu jira ture. Mana isaaniitii ka'anii masaraa mootii sana ga'uuf gaara guddaa tokko ba'anii galaana guddaa sana karaa dheeraa naanna'u ture. Garuu torbaniin waamicha mootii isaanii irratti argamuuf ulee qabatanii gugguufaa kiiloomeetira dheeraa deemanii dhufu. Utuma kanaan jiranii guyyaa tokko mootiin sun maanguddoon kun torbaniin amanamummaa fi jaalala mootii sanaaf jecha karaa dheeraa deemanii akka dhufan hojjettoota isaanii irraa dhaga'ee sana booda hojjettoota isaa ofitti waamee konkolaataa kiyya keessaa tokko maanguddoo kanaaf kennaa konkolaachisaas ramadaa fi torbaniin haa deddeebisuu jedheen. Hojjettoonni isaas oduu gaarii kana itti himuuf mana maanguddoo kanaa deeman. Yaa haadha keenyaa mootiin amanamummaa keessan ilaaluudhaan kana booda akka isin miillaan karaa dheeraa hin adeemneef konkolaataa isiniif kenneera. Kanaa booda konkolaataadhaan adeemtuu jedhaniin. Maanguddoon sun garuu deebisanii yaa ijoollee koo ani konkolaataa kana hin barbaadu. Mootii kana irraa waa tokkollee hin barbaadu. Mootii koo baay'ee waanan jaalladhuuf akka inni mana koo dhufuun barbaada. Kanaaf konkolaataa isaa deebisaatii isuma mataa isaa naa fidaa jetteen. Hojjettoonni isaas gara mootii kanaa dhufanii yaa mootii maanguddoon ati itti nu ergitee konkolaataa isaa hin barbaadu mootii dhumti mana koo akka dhufuun barbaadaa isuma naa fidaa jedhaniitti himan. Yeroo kana mootichi seeqee maanguddoon kun nama dinqiidha. Namoonni baay'een kennaa koo malee anaan mana keenya kottu jedhanii na waamanii hin beekan. Isheen garuu kennaa koo otoo hin taane anaan mataa koo na barbaadde. Anis mana ishee dhaquun anaaf hin ta'a. Kanaaf irraa jalqabaatii karaa naaf tolchaa haala naaf mijeessaa jedheen. Sana booda karaa aspaaltii bareedaan masaraa mootiidhaan jalqabee hanga mana maanguddoo sanaatti geessu hojjetame. Riqichi wal quunnamsiisus galaana sana irratti tolfamee gaarri dur isaan rakkisus sunis baqaqee karaan keessaa ba'e. Manni maanguddoo inni moofaanis diigamee manni bareedaan akka biyya sanaatti tokkoffaatee ijaarame. Meeshaan mana keessaas inni mana mootittiitti argamu hundi isaa guutamee fi teessoon mootiin gaafa dhufe irra taa'u warqeen irraa hojjetame keessatti kaa'amee nyaanni akka dinqiitti hojjettoota mana mootiitiin mana sana keessatti qophaa'ee karaa sana irras wanti mootiin irra adeemee mana sana galus ni hafame. Sana booda guyyaa isaa geenyaan mootiin sun loltoota baay'eedhaan marfamee kabajaan gara mana maanguddoo sanaa dhaqe. Erga ishee wajjin nyaatee dhugee booda yaa haadha koo maaliif kennaa koo fudhachuu diddee ani akkan mana kee dhufu barbaadde mee natti himii jedheen. Isheenis deebistee yaa mootii koo kennaan ati naaf kennite guddaadha baay'ees na gammachiiseera garuu gaafa ati mana koo dhuftu kan naaf kennamu konkolaataa qofa miti. Kunoo ati waan mana koo seenteef karaan dheeraan na dadhabsiise sun naaf hojjetamee manni koo jijjigaan diigamee haaraan naaf ijaaramee gaarri na duraa dhaabbate sun sababa keetiin har'a kun baqaqee dirree ta'ee galaana irrallee riqicha ijaartee karaa naaf goote. Meeshaan babbareedaa fi warqeen irraa hojjetame kunoo mana koo keessa guutee jira. Ati mana koo dhufuu keetiin kun hundumtuu naaf ta'e. Kanaaf kennaa tokko sirraa fudhachuu irra siin mana kootti ol galchee eebba hin dhumne ammaarrachuu wayya jedheeni kunoo akkasuma naaf ta'ee kanaa boodas kennaa kee otoo hin taane atumti mataan kee mana koo deddeebitee akka seentuun fedhaa jetteen. Mootiin sunis haasaa maanguddoo kanaa dinqisiifatee guyyaa guutuu achi oolee torbaniin akka dhufee ishee gaafatus waadaa galee fi gara masaraa isaatti deebi'ee jedhama. Jechamni kun ibsa baay'ee hin barbaadu. Ergaan isaa ifadha. Garuu mee gara keenyatti deebiseen waan isiniif dhaama. Seenaan kun kiristaanota amma jirruuf barumsa guddaadha. Kiristaanonni bara kanaa eebbaa fi badhaadhina lafa kanaa barbaacha balbala waldaa baay'ee rurrukunna. Abbaa eebbichaa dhaganneetu eebba barbaacha asis fiignee umurii keenya qisaasessina. Iccitiin eebbifamuullee maal akka ta'e nuuf hin galle. Lallabni nuti lallabamuu fi faarfannaan nuti faarfannullee yeroo baay'ee badhaadhina biyya lafaa ishee moofaa kana keessa naanna'a. Dhuguman isiniin jedhaa dheebuun baay'ee keenyaa kennaa Kiristoos isaaf irraa fudhannuudha malee abbaa kennichaa Kiristoos mataan isaa mana keenya akka seenuuf onneen keenya banaa miti.
Seexanni calaqqee biyya lafaa nu fuuldura qabee isuma argachuuf gaggamna malee iccitii inni guddaan sun nu harkaa babbadeera. Kadhannaan keenyallee akkasumas akka nutti raajamuuf kan nuti barbaannu ni dabartaa kukkuttee ni ceetaadha malee isa kuusaa eebba kanaa ta'e Yesuusiin akka nutti himamuuf karaa hin saaqnu. Kanaaf lallaba ta'e faarfannaa ergaan isaa fedhii foon keenyaa waliin wal nuuf simatu dhaggeeffachuuf keessi keenya ho'aadha. Sababa kanaaf lallaboonni badhaadhina lafarraa farsanii fi faarfannaan foon urga'an baay'eetu nu dhaale. Miira namaa itti lallabuu fi faarfachuuf jecha lallabdoonnii fi nuti faarfattoonni karaarraa maqneerra. Raajonni baay'een nama gammachiisuuf jecha sobaan miira namaa ho'isaniiru. Sababni isaa fedhii keenyatu badhaadhina qarmuu ta'ee kanaaf tajaajiltoonni nu gammachiisuuf jecha dogoggora baay'ee keessa lixu. Kanaafidhaan kan jireenyi namaa baay'ee jijjiiramuu dadhabeef. Maanguddoon sun kennaa isa diddee mootiidhuma mataa isaa naa fidaa jette. Gaafa inni mana ishee lixee manni ishee moofaan sun in ijaaramee karaa fi gaarri guddaan humna ishee nyaatee fuuldura isheetii babbaqaqe. Mootii sana wajjin eebba lakkooftee hin fidnetu mana ishee lixe. Bara baraanis eebbifamtee hafte. Kottaa nutis Yesuusiin kennaa isa tokko lamaan irraa corachuu dhiisnee Kiristoosuma mataa isaa gara laphii keenyaatti keessumsiisna. Inni gaafa mana keenya keessa seenuu rakkinni walguuree mana keenya yaa'aa eebbi immoo dabuudhaan walguuree mana keenyatti dhangala'a. Isa tokko lama funaanuu dhiisiitii paakeejii eebba Kiristoosiin mana keetti gara hojii keetti ol galchi. Eebbicha barbaaduuf gaaraaf dachaa baay'ee hin adeemin. Raajotas hin rakkisin. Faarfannaas waa'ee dhuma isaa kanaasoo funaannee dhaggeeffachuu haa dhiisnu. Nuti Yesuusiin ol galchinaan jaallatee otoo hin taane dirqamaan eebbi mana keenyaa lixeera. Sababni isaas Yesuus mataa isaa eebbadha. Qabeenyaan lakkaawamee hin dhumnetu isa keessa jira. Obbolaa koo kan isarraa argannurraa isuma mataa isaa argachuutu caala. Kanaaf akkuma maanguddoo sanaa lubbuun keenya eebba isaa miti Yesuusuma mataa isaan barbaada jettee haa gaggabdu. Macaafni akkas jedha. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaadutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Maatiyos 6:33. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuura hundumaan waan Waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u. Eebbifamtaniittu mootiin ulfinaa kun mana keessanaa seenuu ammayyuu Yesuus isiniif haa baay'atu. Kan kana barreessee faarfataa Solomoon addunyaatti Waaqayyoo isaa eebbisu dha jennaa nagayaan nuuf tura. Raayota singeenye gatiidhaan nuuf meerraa dhiiga nuuf lolee atsamiin daagannaa waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadannaa sitnaaf Waaqa. Sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, Yesuus, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, Yesuus, sinnaaf Waaqa, sinnaaf Waaqa, Waaqa biraa hin qabnu. Isa du'a beeke haalleluuyaa, sinnaaf Waaqa. Salphachuu isaatiin. Ulfinat samneva Raayota singeenye gatiidhaan nuuf meerraa dhiiga nuuf lolake atsamiin daagannaa waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadannaa salphachuu isaatiin.
Ayota singenye gatidan numera Iganum lolage atsamundagana Wan Jesus nufte barumaniadana Hallelujah Jalalite undanolite Inubukeyu amana penituti Mal jalali kanarajalo Jesus ko inyo isimada Jalalite undanolite Hallelujah Nubukeyu amana penituti Manjalali ikanarajalo Jesus ko inyo isimada Jalalike undanolite Jalalike undanolite Hallelujah Nubukeyu amana penituti Jalali ikanarajal Hallelujah Jesus ko inyo isimada Oh Hallelujah Oh Hallelujah Hallelujah Jesus ko takwa Hundesin ako Sinanparede Dagatera ko Nilasimbe Ulfadaba